to speak or to speak. They're probably saying it's still illegal war, right? Akam jette. Itti aansuudhaan isumatti gaa ammallee isumaatu haasa'u jira. Itti aansuudhaan akka gartee inni jirutti akka yuutti gaa uggurri nuti Iiraan irra gaggeessaa jirru kuni haalaan Iiraan rakkisaati jira. Inumaatu akka gartee isaan hafuura baafachuu hin dandeenyetti akka isaan waan barbaadan arkachuu hin dandeenyetti waa gurgurachuu isaa taatu waa bitachuu isaa taatu inumaatu gartee daldalallee akka gaggeeffachuu hin dandeenyetti kana qofallee odoon taane nuti hujii boonsaa hojjechuu jirra asirrattillee hin dhaabnu daranuuti gartee jabaannee itti fufnaa jechaa jira. Okay? Jabeessineeti gartee itti fufnaa jechaa jira jechuudha. Oh, okay. Arkeetiin jira yeelaa dhageeffadhaa. One-off supplementals. Ni dhageessanii mi? We will have order in the hearing room. Mr. Secretary, please proceed. Collectively, the budget proposals submitted under President Trump follow a simple logic. I would ask that the Capitol Police Lola keessaniin ijoolleedha ajjeesaa jirtanii, lola ijoollee fixuu kana dhaabuu qabdanii, jaaniiti gartee warreen lola dura dhaabbatu. Yeroo inni haasa'u akkasitti gartee isa kana wanta godhaa jiran, jeeqaa jiran, protestii itti godhaa jiran jechuudha. Akkasitti gaatan koomitee gartee gaggeessitu senetartittiin jidduutti gartee dhaabdeeti akka security'n warra gartee ichi rabshaa godhu kana keessaa gabbaasan godhaa jirti jechuudha. Oh, Oromeesseetiin jira warra dhageenye. Oromeessuttiin jira. Namni gartee warreen ka lola dura dhaabbatu. Warreen dura dhaabbatu keessattuu gartee bika kanaa kana dhufaniiti gartee akkuma nama daawwatutti ol seenanii ta'anii akkasitti yogguu gartee inni haasa'u eegale booda lallabbii isaanii gartee takkaa'u gartee himannaa isaanii takkaa'u yaada isaanii gartee akka kaameraa fi wanni hundinuu qabutti irraa sodaa takka malee gaggeessan security'n qabdeeti gabbaafti yoo gartee keessaan didan taates niiti jarri kun gartee irraan kaayyannee hidhaarraas numa ba'an jechuudha. Okay? Okay. Oduu ajaa'ibaa takkaan isinii hima. Oduu ajaa'ibaa ammaan tana tarreefuun tana gartee pirezidantiin Ameerikaadhaa jechaa jiru. Guyyaa kana yeroon laayivii ture Ameerikaadhaa fi warri nigoosheetoroonni takkaa'u dippiloomaatonni kan Ameerikaa bakka bu'anii fi Paakistaanii fi warri Iraan marii Islaamabaaditti gaggeessaa jiranii jeetitiin isinii himaa ture tana ni yaadattan jeetiin abdadhaa. Pirezidantiin Ameerikaadhaa akka jechaa jirutti mootummaan Iraan akka malee gartee akka malee rakkoo hamtuu keessa galaniiti akka lola kana dhaabnu nu kadhachaa jiranii jechaa jira. Dhageessanii warri Iraan haalaan gartee desperate ta'aniiti akka gartee nuti lola kana dhaabnu nu kadhachaa jiranii. Okay? Inumaatu lola kana dhaabaatiin nu wajji marii godhaadhaa. Nuti gartee lola kana barbaannu jedhanii nu kadhachuu jiranii. Okay? Nuti garuu immoo lola kana gartee jabaanneeti isaan irratti gartee gaggeessuudhaaf deemnaa je'eeti gartee reefuun tana miidiyaadhaaf ibsa godhee jira jedhaniiti odeessaa jiran. Akkana jettuun dubbitan.
amma dubbiin tuni soba jettanii warri isin warri mana keessa jirtan amma dubbiin tuni soba jettanii ni amantanii pirezidaantii waan jechaa jiru kana warri Iraan akka jechaa jiranitti Ameerikaan nu wajji marii godhuu qabdi jaanii kadhachaa jiranii okay amma yeroo gabaabduu booda ni ilaaltan booda gartee hogguu warri Iraan oduutan arkan dafaniiti irraa barreessan amma gaa isaan wallanuu maaliifi nuti gartee kadhachaa hin jirru pirezidaantiin maraateeti gartee waan akkanaa barreessaa jira jaanii gartee ifii isaaniitiif as ba'anii gartee deebii itti godhuudhaaf ta'an dhugaan isiniin jaabehaa warri Iraan politikummaan gartee isaan taphachaa jiranu hogguu gartee Trump akkanatti waa itti fayyadamu kana garuu beekaa wanni gartee pirezidaantiin Ameerikaa akkana jechaa jiruufis fiicharii gartee fiicharii qaqqabuu barbaada okay fiicharii Gaazaa istaakii gartee akkuma amma duratti gartee godhaa ture san torbaan hogguu gartee daldalli baname nagee haasawaa jeetiin amma dura isiniimaa ture trendii sanii adatanii miti isniin aladarraa ilaa hanga gartee guyyaa kamisaa pirezidaantii waa'ee nagee qofarraa haasawaa marii godhu jirraa Iraan akkana nu kadhachaa jiranii jinni jeetee haasawaa yeroo tana gaazni gartee kan duraan ol keessan gabboo gaaza gartee kan gurguranii miti crude oilin gaazni gartee kan hin xaliilafamin san gatiisaatu gabboo hogguu khamisni dhufe pirezidaantiin gara lolaatti haasawaa eegala khamisaa fi jimmata gidduutti gaazni mas olka sabtii daranuuti olka haleellaan ni jabaatti jechuu yeroo sanitti sani jechuun immoo wanni gartee maantana inni gartee godhaa jiru sanitti deebi'uu jira okay imaraata guyyaa lama dhugamoo lakki Trump amma haasawaa eegalee miti haasawaa gartee nagaa akkana jechuun marii gaggeessaa jiranii beekaa okay mariin deemaa jirti mariin bar guyyaa kurnan dabre kana keessa deemu jirti garuu warri Iraanis gartee ta'amma duraatutu nu galtee jirti duraanuu bar odoo isaan gartee lolaaf qophaa'u jiran odoo agarruuti walii galtee waliin goonee jechaa jiran okay haasawni gartee guyyaa kaleedhaa abbaa saragachiidhaa gadhiise san achi keessatti haasawweeti jira nuti akka isaan yeroo gartee walii galteedhaaf hojjechaa jirru san yeroo marii godhaa jirru san akka isaan lola gartee marsaa tanaaf qophaa'aa jiran ni beeynaa jee okay odoo beeynu nutis gartee akkasitti meeshaa teenya lafan keenye je nutis qophii teenya itti fufneeti jirra isaanis akka gartee qophii godhaa jiran ni beeynaa je tanaafi gartee dippiloomaatiidhaafis shaansii haakanii nuu keessattuu gartee gareeleen adda addaa waan itti nu kadhataniif jecha dippiloomaasiidhaafis shaansii haakanii nu jenneeti hojjechaa jirraadha okay ammoo wanni guddoon takka tan gartee amma durallee warri Iraanilleen asitti as baaniin dubbatiin takka carraa gartee waliigaltee Ameerikaa wajji godhan kana keessatti yoo dhugaa dubbanne warri Iraanis akka malee irraa faayidawaniiti jiran kana gaa akkamitti Jamaal jettanii gaaffii gaafachuu dandeessan warri Iraan akka malee gartee irraa faayidawaniiti jiran takka sanii Ameerikaanis irraa faayidawteeti jirti waliigalteen tuni gara lachuutu isaanuu qofallee odoo hin taane biyyoottan Arabaa kanallee faayideessiteeti jirti okay waliigalteen hin kabajamin tun jechuudha okay waliigalteen Hormuzii tan gartee qabxii shanii san ta Switzerlanditti godhanii mamallatteessan san biyyoottan Arabaatii fi warra lolarra jiruu fi warra lolarra hin jirre hundaa gartee akka irraa fayyadaman gootee jirti akkamitti yoo jettan dursoo Iraan torbaan sadii oliif gaaza isaanii gartee magaalaa irratti gurgurachuu bira dabraniiti gaaza isaanii dhibbeentaa 20 ol kaasaniiti gurgurachaa turan gatii gaaza magaalaa odoon taane gaaza magaalaa irra jirurraa ol kaasanii dhibbeentaa 20% itti hidhaaniiti gurgurachaa turan gidduu torbaan sadeen kana keessatti yeroo san akka malee gaaza gurguratanii jiran inumaatu bikka takkatti faa namni gartee gaaza bitatu innaa hoddommina keessa
warra gartee dhibbentaa 20 ol kafaluu barbaaduufitu ture. So karaa sanitti qacellotti gartee horii guddaa irraa harkatanii itti fayyadaman ammaas laal wanni beeytan gurgurachuu bira odoon taane maallaqa san akka jirutti fudhatan akka duraanii odoon taane akka duraanitti duraan gartee gaazii yoo gurguratan gatii rakashatti gurguran jidduu gartee qaqqabbiin irra jirtu kana gaazii isaanii warri irraa bitu takka gartee Raashaadha takka ammoo Chaayinaa faatu irraa bita. Isaan lachuutu gatii haalaan rakashatti irraa bitan gatii magaalaa gaditti. Okay? Because Raashaanis gaazii isaanii kana isaan irraa bitteetti gurguratti magaalaa irratti isaan irraa bittee magaalaa gurgurti akka magaalaatti yoo gurgurte tirfii harkatti jechuudha. Bar poolitikaan addunyaadhaa beekaa hedduu waliin laaqeedha. Warruma gartee si hojii saayibaa kanaatu sirraas fayyadama akkasitti deemti dubbiin. Jarri kun hundinuu daldalaatu waliif fida. Okay? Chaayinaan ifiifuu garteen itti haajaman gaazii kana hin gurguranii garuu immoo haalaanii bitatan. Eenyurraa bitatan Iraan irraa gaazii rakishaa jechuudha. Okay? Kana keessatti gaa hogguu gurguran san akka duraanitti gartee maallaqni jiraan isaaniif hin deebi'u. Okay? Hogguu gartee amma gaazii Chaayinaa gurguran horii gartee gaazii itti gurguramu kana gara meeshaadhaatti Chaayinaa irraa bitatan. Meeshatti gartee Chaayinaan jijjiirteefiti kanitiif maaliif waan gartee doolaara itti fayyadamutti hin jirreef jecha Iraan rakkoo keessa turte. Saniifuu gaazii gartee Chaayinaa gurgurtu meeshaadhaanii Chaayinaan kafaltiif walqixa gartee meeshaadhaa jechuudha. Raashaanis akkasuma sanitti gartee walqixa meeshaadhaatiin Iraaniif gartee kafaluu turte. Boodarra maal godhan isaan lachuutu yoo yaadattan horii biyyoota lameenuu fudhachuu eegalan. Doolaara waan hin taane doolaara gartee ni dhiisanii mire. Iraanis horii Raashaadhaa fudhachuu eegalte. Chaayinaanis horii Chaayinaatiin gartee Iraaniif kafaluu eegalte. Akkasumas Chaayinaanis horii Iraan maallaqa Iraan kana gartee fudhachuu eegalan. Okay? San keessa gartee amma gidduu gartee mootummaan Ameerikaadhaa hayyee walii galtee goone jaanii gartee hogguu Hormuz kana banan Ameerikaan ifiifuu gaazni kun akka magaalaa dhiyaatu barbaaddi. Maaliif biyyattii hundinuu gartee rakkoo keessa jirti biyyattii hundinuu Tirampii bilbiltee gartee rakkoo isaanii himataa jiran san qofa illee odoon taane Ameerikaan mataa isiitu gaaza barbaaddi. Okay? Hanqa san keessatti gaa namayyuu gartee gaaza kana wal jalaa bitata. Tanaaf gartee Iraan gaaza isaanii innaa magaalaa irratti gartee qaala'uu bira dabre 20% magaalaa olitti gurgurachaa turan. Ameerikaanis hanqa kana gartee gaaza fudhatte jechuudha. Biyyoottan Arabaa kunis yeroo tana gaaza gurguratan jechuudha. Isin galtee dubbiin tana keessa gartee namayyuu hundinuu gartee irraa fayyadamaniiti turan. Amma gaaguu gartee lolatti as deebi'an kana Iraan gartee ugurrii godhu jirtii mire akkasumas Ameerikaanis gartee ugurrii godhuudhaaf hojjechaa jiran isaanis gartee eegalaniiti jiran. Dooniileen dilli gartee gaazaa nama silaa deemuudhaaf deemtu hundinuu dhawamu jirti. Arra guyyaaraan tanaa doonii lama oliitu dhawame. Inumaatu gartee mee doonii tan doonii tana keessa tanaa ajaa'ibsittee jira. Ta warra gartee wanta tanuma warra Suudii tana waan ajaa'ibaati warri Yamanii fi warri Yaman kun wanni isaan godhaa jiran. Okay. Reefuun tana odurra turre warri Huusiidha dooniilee gaazaa fi meeshaadhaan reessiirra deemtee akkasitti gartee Baabul Mandaab dabaluudhaaf deemtu. Keessattuu tan gartee Suudi Arabiyaadhaaf daldalaan olii gad deemu jirtu. Akka daddaftanii duuba deebitanii yoo gartee poortii Suudi Arabiyaadhaa dheeytan isin haleellaa jedhaniiti iimeelii erganii turaniin isiniin jee ni yaadattaniimi. Achi booda gartee dooniileen hedduun tan gartee silaa Suudi Arabiyaatti deemtu hogguu gartee dhaamsa san harkatan kunoo laala akka gartan kanatti if duuba deebi'aniiti karaa Suez kanaalitti ol deebi'u jiran karaa Ijiptitti jechuudha. Okay? Laala mala doonii takka qofaa miti beekaa. Tunis doonii takka, tunis dooniidha, tunis dooniidha, tunis dooniidha. Hundinuu gartee dooniilee gurguddoo adda addaati.
laal bikka silaa Suudi Arabiyaa dhufan Suudi Arabiyaa irraa odoo cingeenyi gartee cirraa shirjaaniitti deebi'u jiran jechuu karaa eessatti Suuz Kalaanetti ol deebi'u jiran Ijjibti gama gubbaa jechuu kana warri Suudi Arabiyaa jirtan waa hedduutu isinii qaala'uudhaa ta'a meeshaadha waa hundumaa gartee qaala'uudhaaf ta'e yoo daddafanii warri gartee jidduutti waa laalu diplomaatonni gartee walitti seenanii akkasitti walitti araarsan malee waa hedduutu qaala'uudhaa ta'a Suudi Arabiyaa keessa. Sanuti qoodame warri huuziidhaa wanni isaan jechaa jiran uggurrii Suudi Arabiyaan nurra keesse tana nutis cabsuu qabnaadhaa jechaa jiran. Uggurriin Suudi Arabiyaan irra keesse maali? Xayyaaronni gartee kan dheengadda isin himeetiin ture xayyaaronni kan daldalaatii fi gartee commercial planein akka gartee magaalaa sanaa tan hin qubanne akka gartee Yaman hin deemne Suudi Arabiyaan yeroo dheertuudhaaf godhaa turte. So san gartee jijjiiruu barbaadan. Xiqqoo deemii akkam jechuudha afaan malee haasoo jirta. Taaptaa godha harka keessanii koppii linkii godhaa sheer godhaa warreen amma dhufaa jirtan dhiyaadhaa. Okay. Breaking news. Taniin ammaan tana isinii muka caloo dhageeffadhaadha. Warreen manguddoo ta'an miidiyeetoroonni jechuudha. Miidiyeetoroonni Yaman kan Paakistaan kan gartee Ameerikaa fi Iraan gidduutti hojjechaa jiran deebii warra Iraan irraa eeggachaa jiranii waa'ee emergency ceasefire guyyaa 10 kanarratti. Okay? Diplomaatonni Iraanis dhaqaniiti jiran Paakistaan garuu immoo deebii hin kennineef. Marii guyyaa kana godhaa turanii isin miti galgala kana eegalanii isin hin jee reefoo gullaa ifra ture. Marii san godhanii ammallee humaata akka irratti waliin galle garuu immoo miidiyeetoroonni gartee takkaa'uu manguddoon warra Paakistaan akka jechaa jiranitti ammallee gartee deebii takkallee hin arganne garuu immoo deebii eeggachaa jira jaanitii odeessaa jiran. Okay? Okay, tanaatani jidduu let's see. Okay, tanaatani jidduu guyyaa kaleedhaa oduu takkaan isin hima. Guyyaa kaleedhaa waan ajaa'ibaa takkaatu ta'e guyyaa sabtiidha. Sabtii diplomaatota warra Firaansii kan taaptaap godhaa akka keessanii wanni wanta eegaltee jirti. Diplomaatota warra Firaansii kan Iraan keessa jiran magaalaa Teeraanitti dhaabbanni nageenya warreen nagee eegan kan biyya Iraan diplomaatota warra Firaansii lama qabaniiti turanii qabanii gaaffii waan isaan itti jiranii fi walleenuu wayii godhuu turanii sanirra qabaniiti gartee gaaffiidhaan karaa biiroo isaanii geessanii achitti eega gartee sa'a lamaa ol gaaffii itti hoddomeessan booda gadhiisaniiti turan. Sanirratti mootummaan Firaans ambaasaadara Iraan kan Paaris jiru yaamanii dubbisaniiti turan. Maaliif gartee diplomaatota keenya nurraa qaqqabdanii jechuudhaa fi rakkoo gartee qabamte achi taate jechuudha sanirratti. Dubbiin tun egaa haalaan gartee oowwuu keessa reefuun tana ministeerri haajaa alaa kan biyya Firaansii fi kan biyya Iraan bilbilaan walii bilbilaniititti haasawaa turanii
inumaatu gartee haasoon isaanii rakkoo dheengadda taate qofa irratti odoo hin xumuramin haalaataa gartee naannoo Hormuz kana furmaata itti godhanii fi akkasuma sanitti karaa dippiloomaasiitiin waliin hojjechuu irratti akka jabaatanii itti fufan irratti gartee walii galaniiti jiranii. Keessattuu rakkoon gartee tan dheengadda taate san furmaata akka argattu irratti warri Iraanis aadii warra Firaansiif galaniiti jiranii jaaniiti odeessaa jiran. Tuni waan ajaa'ibaati yeroo takka takka wanti xixiqqoon akkanaatu hin taateeti gara olitti gartee dippiloomaatonni gurguddaan marii rakkoo biraa irratti illee haasa'uun jechuudha. Tuni a good development gammachuuti irraa san gartee akkasitti quba qabaadhaadhaan isiniin jechuu barbaada. Tanaatanii gidduu reefuun tanallee kun akkuma na duuba gartan kanatti waraanni Iraan akka jechaa jiranitti naannoo karaa kaaba Iraan naannoo gartee Azerbaaijaanitti dhiyaattu naannoo sanitti gaa kutaa Azerbaijaan jaamutu jira. Kutaa sanitti diroona warra diina keenyaa jedhanii jiranii gaa Ameerikaa fi warra Israa'el katees diroona dhoowinee buufneeti jirra. Diroonni san kan gartee mootummaan Ameerikaadhaa tolchite jedhanii kan akkanatti gartee siiriyaal nambarii isaatiif waa hunda qaama isaatis kan dhoomee caccabee garsiisaati jiranii. Sanis gartee akkasitti quba qabaadhaadhaan isiniin jechuu barbaada. Itti aansuu irratti gartee wanta kataniin isinimuu fedhuutu jira. Wanni tunis maal seetan? Akkuma gartee na duuba gartan kanatti xayyaarri Ameerikaadhaa. Xayyaarri kuni asuma Ameerikaarraa meeshaalee waraanaa hedduu jiddu galeessa bahaa dhaqee jira. Akkaataan gartee xayyaarri kun itti deemeetu nama hedduu ajaa'ibisaa ture. Xayyaarri san Ameerikaarraa eega ka'ee gartee bahara gubbaarratti ol bahe booda transpondera isaa takka gartee GPS isaa cufeeti deemaa ture. Eega gartee deemee booda kunoo eega gartee bikka kana dhufe inni gartanii laayinni bikka irraa eegalu. Eega hulaa gartee bahara Israa'elitti dhiyaate. Dandaqeeti gartee achi bu'aa. Achi kunoo laal ni gartanii akka jinni jiru yoo gartee isiniif mul'ate asiin akkasitti dhufeeti shirjee Joordanitti gartee eerpoortii waraanaa Ameerikaadhaatti dhaqee achitti meeshaa buusaa jira. Akka gartee oduun jechaa jirtutti meeshaaleen tuni meeshaa waraanaati. Boombii fi waa hedduu keessa jira jechuudha. Tanas dhageeyaa. Okay. Itti aansuudhaan let's see. So reefuun tana biyya Hindii keessa lola hiriira ajaa'ibaatu gartee ka'ee jira jeetiin isiniimaa jira. Dursoo hiriirri kun gartee kan ka'eef warra paartii oppoziishiniidhaatutu hiriira kana eegale. Paartii gartee morkattoota warra PGPdhaan wal falmu jechuudha. Paarlaamaa keessa warra jiru. Wanni gartee ammaan tana yaa'iin tuni kaateef dursoo qormaata kutaa 12 fi kan yuunivarsiidhaa kan bara kanaa biyya Hindii keessatti akka gartee barattoonni barbaachisutti bahaa fi hin jiru. Barattoota hedduutu kufee sababa sanitti gartee hiriirri guddaan falmii addaa qabu baqaqeeti jira magaalaa adda addaa keessatti. Kanarratti egaa warreen paarlaamaa keessa jiran warreen paartii biraa ta'an ummata ijoollee gartee hiriira bahaa jirtu kana irratti ida'amaniiti waliin hiriira kana itti fufan. Hiriirri kun nama 60 qabu godha. 60 ilmaa gartee miiliyoonota jaan bakka adda addaatti kan bahe hiriira guddaadha kan baqate. Kanarratti mootummaan keessattuu gartee hiriira magaalaa Deliidhaa bakka gartee Prime Ministertichi galu mana isaa duratti jechuudha. Achitti gartee dhaqanii achitti hiriira gaggeessaa turanii kunoo warreen gartee paarlaamaa keessa namtichi kun nama gartee paarlaamaa keessa kursii qabu tokko illee miti nama hedduu warra isaa hojii bakka san jiru qaqqabamanii turanii poolisni gartee isaan kana poolisni biyyattiidhaatii fi security'n warreen intelligensiidhaa gartee nama kana gaa hiriira keessatti gartee keessattuu nama paarlaamaa keessa jiru qabu jechuun hedduu rakkisaadha. Maaliif protection immunity qaban. Okay? Immunitiin isaanii
akka gartee mootummaan isaan kana niine maaliif isaan kun gartee warra paarlaamaa keessaati. Garuu kanuma akkasii gartee hiriira kanarratti hirmaattaniiti biyya jeeqaa jirtan jechuudhaan qaqqabamaniiti mana hidhaatti quchisiisan jechuudha. Footoo gartee as duubatti yoo gartan kun yeroo gartee isaan qaqqabaman makiinaan poolisaas toora kana jirti akkasitti gartee ni gartanii makiinaa hunda keessa naqaniiti gartee akkasitti gara hidhaadhaa deemaa jiraniin jechuudha. Akka gartee oduun adda addaa jechaa jirtutti dubbiin rakkoo barnoota qabxiin dhufuu didduu haa taatu malee there is an underlying issue jechaa jiran. Okay? Rakkoo hamtuutu tan gartee lafatti gaqqabanii jiran. Rakkoo yeroo dheertuudha. Fakkeenyaaf rakkoo hojii dhablee ikonomii jireenya qaalawee jiru. Akkasuma sanitti gartee Prime Ministertichi biyyattiidha. Muudiin yeroo dheertuudhaaf rakkoo uummataa kana furmaata itti godhuu dideeti. Waanuma gartee ifiisaatii fi kaampaanota gurguddaa irratti gartee hojjechaa jira. Kuni jijjiirama barbaada jechuudhaani tan barnootaa tuni ida'annuma taate malee durumaanuu rakkoo hamtuutu jira jaaniiti odeessaa jiranii san gartee akkasitti quba qabaaddaadha isin jechuu barbaada. Oduu itti aantuu keessatti akkuma gartee na duuba gartan kanatti mootummaan guyyaa dheengaddaa yeroo gartee World Cupidhaa san Prime Ministerticha Kanadaatii fi Trump oguu wal cinaa dhadhaabbatan waanuma gartee gaarii takka fakkaatti jirre lachuutu gartee akka waliin hojjechuu jiru waliin dhaabbatanii kokkoflan waan akkasii fakkaatti jee isinii himeetiin jira. Garuu isaan lachuutu waliin fedhanii isiniin jee yoo yaadattan warri gaa yeroo san waliin daawwachaa turre Trumpii fi Trumpii fi Prime Ministerichi Kanadaadhaatis waliin fedhan Trumpii fi Pirezidantiin Meksikoodhaatis waliin fedhan. Garuu immoo sababa gartee geeba kanarratti bikka takka turanii bikkuma takka ta'anii gartee geeba waliin daawwachaa turan. So arraan tana Pirezidantiin Ameerikaadhaa qaqqabbii takka gartee uggurrii ajaa'iba teerifii gartee akka taaksii takkaa'uu mootummaan Ameerikaadhaa mootummaan Kanadaadhaa hogguu gartee Ameerikatti waa gurgurtu Ameerikaarraa waa bitattu. Okay? Kanarratti galii ol gartee waan adda addaa akka kafalan takkaa'u taaksii akka kafalan irratti gartee ajaja dabarseeti jira. Taaksiin isaan kafaluudhaa taantuni dhibbeentaa 50 taatu jeetti gartee reefuun tana Pirezidantiin Ameerikaadhaa executive orderiidhaan dubbii tana dabarse. So amma gaa wanni tuni gartee jireenya uummata Kanadaadhaatis jeequu warshaalee Kanadaa jeequu inumaatu gartee ikonoomii Kanadaa tana jeequudha. Aniti akka malee gartee namni hedduun irraa haasawaa jira. Durumaanuu yaa'ee keessa jiran waa'ee gartee gara ikonoomii irratti ammallee gartee yaa'iin tuni yoo yaadattan amata dabre eegaltee arraan tan ammoo yaa'ii addaati gartee Pirezidantiin Ameerikaadhaa irratti gaggeessaa jira jechuudha. Sanis quba qabaadhaadha. Itti aansuudhaan oduun isinii himuu barbaadu takka jira. Dhiiroo waa'ee ispoonsaraa isiniif hin himu kam warri gartee ispoonsara Kanadaadhaaf haadha ga'uuf barbaaddan yoo jiraattan naa himaa yookiin oduu teenyatti ichi dabarra. Okay, let's see. Okay, uggurrii gartee ammaan tana gartaniif ta warra Saudi Arabiyaadhaatii fi ta Iiraan ta warra Yaman tun duraanuu gartee jiddugaleessi bahaa kuni rakkoo hamtuurra jira. Garuu immoo wanni gartee ammaan tana warri Iiraan warri Huutiidhaa godhuudhaaf deemu kuni daranuuti gartee biyyootan kana
gara hamatti gartee achi gaggeessuudhaaf taa'aniiti odeessaa jiran akkuma gartee na duuba gartanitti guyyaa kaleedhaatis magaalaa sanaa keessa hiriira guddaatu ture guyyaa dheengaddaa hiriira waraanaatu ture waraana gartee biyyattiidhaa gabbaasanii nuti gartee lolaaf qophoonnee jirra jaanii akkasitti gartee sodaata akka malee himachaa jiran. Arraan tana garuu mootummaan waraanni Huutiidha waraanni Yaman kun Yaman jechuun nama dhibaa waraana Huutii yoo jennee irra yaada maaliif Yaman tana keessa mootummaa yoo xiqqaattee mootummaa sadiitu jira. Maaliif akkasii nan gaafatina akkuma gartee Liibiyaa keessas mootummaan sadii jirtutti Yaman tana keessas mootummaa sadii faatu jira. Waanuma ajaa'ibaati garuu warri Huutiidha kun gartee Suudi Arabiyaan hiree teenya harkaan qabdu jechaa jiran. Hiree teenya harkaan qabdu nuutu hiree teenya ifii teenya murteeffata. Akkasuma sanitti gartee uggurri nurra kaayan tana yoo isaan hin kaafne taate nuutis uggurrii jabduu irra keenya jechuudhaanii gartee waan awaajan ibsa baasan kana itti baasanii jiran. Sanirratti gaa dooniileen amma gara Suudi Arabiyaadhaa dhiyaachaa jirtu jee gartee reefuun tan isin garsiiseetiin jira. Footooleen san gartee inumaatu akka gartee halee jaan qofa odoon taane arraan tan ammoo doonii hunda. Duraan halee wanni jechaa turan dooniin Iiraan dooniin warra Suudi Arabiyaadhaa akka gartee Baabal Mandaab keessa hin dabarree jechaa turan halee. Arrammoo san fooyyeessaniiti doonummaan takkalleenu akka poortii Suudi Arabiyaadhaa hin dheeyne jechaa jiran. So kuni garaagarummaa gurguddoodha. Waan ajaa'ibaati wanni gartee godhaa jiran. Yaman mootummaa sadii qabdi. Duraan afur turtee amata dabre kana afur turte. Yeroo gartee yoo yaadattan yeroo Suudi Arabiyaadhaa fi UAE'n wal lolanii waraanni Suudi Arabiyaadhaa bikka gartee waraanni UAE'dhaa jiru. Yaman keessa haleelan takka yoo yaadattan UAE'n saba san booda gartee meeshaa isaaniitii fi waraana isaanii gurratanii bara Yaman keessa deemanii san booda gartee gareen taan san garee biraatti ida'amteeti akkasitti gartee amma sadii deebi'anii jiran. Waraanni tokko mootummaan takka tan gartee internationally biyyootan biraa beekan. Mootummaan takka ta warra Huutiidhaati. Mootummaan taan ammoo garee lachuutu wajjin gartee hin jirtu silaa gartee mootummaa gara warra duraan warra United Arab Emirates kanaanii deeggaramaa turte. Akkasitti adda hiramanii jiran. Liibiyaa keessas akkasuma. Okay. Let's see. Dhumarratti oduu ajaa'ibaa takkataniin isinii himu. Biyya Ukraine keessatti naannoo gartee dhihaatii fi jiddugaleessa mootummaan Raashaadhaa haleellaalee isaan irra gaggeessaniin akka gartee humniti elektirikaa duraa gubattee namni gartee korreentii malee jiraatu godhaniiti turan. Dubbiin sana achitti hin dhaabbanne reefuun tana garuu warri Ukrainis haleellaalee gartee adda addaa godhuudhaanii inumaatu gartee humniti elektirikaa akka hin jiraanne bishaanis akka hin jiraanne gaazniinis gartee akka hin jiraanne bikka magaalota gartee Kiriimiyaa jaaniin kutaa Kiriimiyaa jaamu keessa magaalota adda addaatu jira magaalaa guddittii fa'aa waraanni Ukraine haleeluudhaan akkanatti gartee uummata ifa malee dukkana keessa jiraachisaati jiran. Isin galtee dubbiin waraanni kunii fi waraanni Iraanii fi Ameerikaan amma warra gaggeessaa jiran kun waliin fakkaatu hogguu gartee amma dubbiin karan deemaa jirti laal. Bikka gartee humna elektirikaa wal jalaa dha'uu, bikka bishaanii dha'uu, gaaza wal dhorkuu, wal fakkaataa beekaa lolloon. Laal wal fakkaata haalaan wal fakkaata. Maaliif reefuun tanaa miidiyaaleen akka gabaasaa jiranitti Iiraan irra deebiteeti bikka humna elektirikaatii fi bikka bishaanii kan Kuweet keessa jiru haareetti haleelanii jiran jaaniitii odeessaa jiran. Reefuun tana. Egaa reefuun tana kun isin joo lakka sa'a takka dura akkana jechuudha. Inumaatu akka gartee jechaa jiranitti waraanni gaa Iiraan
mekanaayizii katee gartee taankii fi waa hunda keessaa qabu gara Kuwait oofaa jiraniin isiniin jee ni yaadattanii mireeku. Maaliif lolaatu gartee lola miilaatu achiin ka'uudhaaf deema jedhanii waa yaadaniif jecha waraana hunda gartee akka jirutti gara san oofaa jiran. Ammoo haleellaaleen gartee isaan warra gaggeessaa jiran kuni wal fakkaatti. So akkasitti gartee quba qabaadhaadha. Okay. Eenyutti xiqqaate eenyutti baanta? Yukireeni baanta moo Raashiyaa baanta? Addanuu baasi. Calla Hormuz banaadhaa miti lakkii Hormuz cufamee jira. Raashiyaan dadhabdee beekii Raashiyaan tun Yukureen qofaan wal lolutti hin jirtu. Maqaatu Yukireeni malee Raashiyaan Ameerikaa fi Yurooppii guutuudhaan wal lolaa jirti. Akkasii quba qabaadhu. Nuti wani nuti haanu waa'ee galaana diimaa irratti dhugaan siin jaa ani ejjennoon tiyyata galaana diimaadhaa ejjennoo ifaati. Akka gartee warreen garagaraa warreen gartee polotishaanota ta'uu barbaadanitti kanarratti gartee olii gadi hin jiru. Galaana diimaa duraanis galaanni diimaan keenya ammas galaanni diimaan keenya. Akkaataan gartee Itoophiyaan keessa jirtu galaana diimaarraa hafuun numan taane. Namni fedhe haa jaalatu, namni fedhe haa jibbu, nuti gartee yoo danda'anii afaan nagayaatiin galaana diimaa keenya nuu kennan ni fudhannu. Yoommoo kan nuun kennine taate Ijjibtii miti Eertiraa dhiisaa Eertiraarraa haasootu hin jiru. Ijjibtii miti namni fedhee gartee waa'ee galaana diimaa irratti nu dhorkuu hin danda'an. Ejjennoon tiyyatan. So mootummaan feete gartee Itoophiyaadhaa galaana diimaa yoo adeemsisu taate irratti hojjetu taate deeggarsa guddaa argachuu ta'es uummatarraa. Akkuma beekanitti biltiginnaan chaanala kana gartee jala taa'anii dhageeffatan. Guyyaa kana isin himeetiin jira. Waan hin garteen jechaa ture san hojiirra oolchaniiti jiran. Ammaasis galaana diimaadhaa gartee xiyyeeffannaadhaan jarjara odoon taane irratti gartee hojjetanii istiraateejii barbaachisu irratti waraanas gartee qopheessanii yoo waraana barbaachises yoo gartee karaa nagayaatiin. Amma fakkeenyaaf bar bulchaan Eertiraa faan ibsoba malee uummata Eertiraatii fi uummata Itoophiyaa jidduu garaagarummaan takka illee hin jirtu. Garuu silaa biyyattii san akka biraatti gartee guddisuu ni danda'an. Silaa gartee nuti Itoophiyaa wajjin waan takka illee rakkoo hin qabnu Itoophiyaa isinis gartee poortii akka fedhanitti itti fayyadama. Waan nuu hafaltan gartee hafala rakkoon takka hin jirtu. Bar laal fundamentally politika Itoophiyaa irratti fundamentally hogguu haasofnu. Warreen reactionariin kun warreen gartee yeroo dheertuudhaaf aangoorra turan kun ammallee arrallee warri ammaan tan aangoorra jiru kunis ajenduma tokko jala deemu jiran. Ajendaan isaanii kun maali? Itoophiyaa guddittii ijaarra jaaniiti Itoophiyaa diigu jiran. Formulaan Minilikiif hin taane, formulaan Hayilasillaasee hin taane, formulaan Mangistuu hin taane akkamitti har'aan tana gartee yeroo amma keessa jirru kanatti formulaa ajaa'ibaa tahee Itoophiyaa tana jaaruudhaaf akkamitti irratti akkamii yeroo gubda. Amma Abiy yoo xiqqaate amata 8 dabre kana lafarratti balleesse. Amata 8 guutuu biyyaan jaaratti gartee lafarra balleesseeti jira. Garuu immoo akkaataa gartee biyyoottan biraa yoo laalle
sila yeroo itti fayyadamanii fuulduratti gartee tarkaanfatan. Amma laal poolitikaan gartee jara reakshinariidhaa tokkuma wanni isin hin jiru amma laala Tigraay akka jirtutti bahu jirti Itoophiyaarraa beeka. Amma saareetti lola deemuudhaaf deeman inumaatu akka biyyaatti gartee if yaamuu eegalaniiti jiran akka biyyaatti akka humna biyyaatti gartee waraana isaanis godhatanii maal godhatanii haasoo gartee Dabratsiyoon kakaleettis yoo dhageessan kan gartee miidiyaaleen garagaraa irraa haasoo jiru yoo dhageessan sanuma aangaa'onni ambaasaaddoroonni biyyootan garagaraa gartee Tigraay dhaqeeti Tigraay yeroo wajjin marii godhu jiran. Gara kaaniin Suudaan keessa waraana naqataniiti Suudaan keessa waraanni isaanii lola gaggeessaa jira. Biyya dhable maaltu kana fide? Poolitikaa amata meeqa gartee Minilikiif humaata kan fidin? Poolitikaa dogoggora jechuudha. Waan nuti jenne malee waan inni takka illee nu hin taatu jee warra amanu. Poolitikaa san arrallee oofu jiran warri hizeemaadha. Mootummaa Oromiyaati mootummaa Oromooti jinniin jettanii gartee ifin sobina warra hizeemaatu onko harkaa qaba. Warreen biraa hundinuu hojjettuudha. Warreen biyya ministeera jinni jee kana laala. Wanni gartee kanatti bara dubbii amaaraa tana tuqaan hin taatuuf waan amaaraa isatti hin dubbatan. Ammoo isaanii gartee waan Oromoodhaa ifatti lubbuu guutuudhaan haasa'u hin agartu. Hin jirtu wanni akkasii. Poolitikaan akkasi. Poolitikaan gartee laaltee agarta. Afaaniinis ni dubbatan. Amma fakkeenyaaf waa'ee gartee Itoophiyaa saataatu garuu Itoophiyaa tana keessa gartee garee isaanii waan Amaaraatiif ajandaa gartee isaan gaa biyya ijaaruu jaaniin kana gartee akkuma duritti gartee sabaaf sablammii qaqqabuudhaan silaa inumaa gartee amma Oromoonis bika gartee paartii sagalee ummata biyyootan bira ummata gartee kutaalee bira warra Amaaraafis gartee dubbatu. Warra gartee Sidaamaa fi warruma gartee Affaarii fi hundaaf dubbatu. Paartii akkasiisanis Oromoon ijaaruu qabdi amma poolitikaa gartee jijjiiruudhaaf. Isin galtee? Booda karaa hundaanuu gartee adda hiirteeti warra gartee adda hiirame kana hunda ifiif walitti qabnee walitti deebisnee biyya goona. Rakkoo takka illee hin qabu.